Aadde Loomee Garbii warshaa sukkaara Fincaarraatti kan dhufan. Aadde Loomeen bakka hojii deemanii osoo hojiirra jiranii ija isaanii dhukkubuu akka jalqabe dhugaa ba'u. Isa booda mana yaalaa deemnaan xabbitaa kennanii fi yoo godhatan iyyuu fayyuu hin dandeenye. Isaan hooksisa. Baay'ee isaan dhukkuba. Haala kanaan ji'a 3 manatti galanii. Dhumarratti waldaa araaraa nageessaa yoon achi dhaqe nan fayyaa jedhani. Akkuma amma daawwachaa jirtan yeroo dhufan ijji isaanii walitti duudee arguu hin danda'u. Namni Waaqayyo raajii Masarat Taayyee ija kee bani yommuu jedhan hin banamu. Qolli isaa nyaatameera jechuun abdii kutachaa dubbatani. Waaqayyo garuu karaa nama isaa raajii Masarat Taayyee hin nyaatamne akkuma isa kanaasiif guuta. Ati bilisa isaaniin jedhani. Erga kadhatamee fi booda bakka taa'umsa isaaniitti deebi'anii yeroo xiqqoo booda Waaqayyo ija isaanii banee baay'ee gammadani. Sabni hundinuu Waaqayyoon galateeffatani. Erga asii galaniis 7 lamatti Waaqayyo guutummaan guutuutti akka isaan fayyise dhugaa bahuun Waaqayyoon galateeffataniiru. Waaqayyo uumaa keenya waan hundumaa gochuu isa danda'uuf galanni haa ta'u. Dhuga baatiin isaanii guutuun kanatti aanee jira. Hordofaa. Seexanni jashee balleessitee agartuu isheen deebiftaam. You satan of blindness blinded this. Keessa maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootiin. Out of here. Deemi keessa. Get out of here. Eeyo kan bishaan qabee jiras. This natural water, but breathing this life-giving spirit to it. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoon agartuun kee dhalootaa deebi'eera. Your natural sight is restored by the power in the name of Jesus Christ. Banami agartuun kun. Your eye be opened. You are free. Belisa Boleji. Kai. Stand up. Maal taate amma? Waan akka qabbana wayii nageessa darbe. Meeja kee bani dhiiga walichaati. Open by the power in the blood of the Lamb. Bani. Open. Harkaan harkiftee bal'itti hin banamu. Hin banamu shire. Foon inni kun qolli inni kun hin jiru nyaatame. Nyaatame? Hin nyaatamne agartuun kee bilisaadha akkuma kanaatti guutaa. You are free. Amen. Man of God is prophesying. You are free. Your sight will be restored and you will come back. Agartuun kee deebi'eera. You are free. Your sight is restored. Amen. Amen. Watch a screen. Unbelievable. Our God is miraculous. To him be the praise, glory and adoration upon his throne. ለዘላለም በዙፋኑ ክብር ይሆንለት። አዳኝና ቻይ ነው ጌታችን። ለዘላለም ስሙ ብሩክ ይሁን። Blessed be his name. Waaqaa fiyyuu foorichuu kan danda'u gooftaa. ይችላል ክብር ይገባዋል አዳኙን ኢየሱስ. To him be the praise, glory and adoration. Utuman ta'u baljedheen irraa banameet. Ammatuma teessu. Utuma teessu laa kun as ta'a turte dudduuba kana ta'a turte. Utuman ta'u baljedheen irraa banameet. Ergasii kaasee duruunfachuu hin dandeessi ilaaluu hin dandeessi ishee akka uumamaa deebi'e. Viewers, as you have been watching previously, few minutes ago, this here eye was closed by that body skin of the ground. But now, as you can see, she can see very well.
Congregations are celebrating. The healing happened for this our sister who was already blind. Maaltu ta'e yeroo achi taa'aa turte? Yeroo achi taa'u waan akka qabbana wayii sammuu koo hidda koo muluusa dura nazzareeru akkuma bishaanii na keessa gad darbe. Booddee bag jedhee ma baname. Okay. Look at her. This was her before movie. Ija saselaa kana ilaala. This is her. Open the eye. Thank you. With our Lord there is no Isa dubbii isaa famanamaa ta'e sabattara libsuu ijaatti kan hojjetuuf galati jabaan and to isaa. him the praise, glory, and adoration. Keef biyyarraa dhuftee gochaa waaqayyo lafa kanatti siif godhe tooraan dhugaa bayi. Maqaan koo Loomee Garbiin jedhama. Ani irraa dhufee sukkaarfaa Afrikaa fincaarraan dhufe. Bakka hojii dhaqeen achitti xas je'ee hooqinaan je'e. Isaa booddee mana kiimiin dhaqe. Mana kiimii dhannaan qoricha naalaannaan na fayyisuu dide. Anoo waldaa araaraa nageessaa achi dhaqeen fayyaa. Tu asin dhufin dura maal gochuu hin dandeessu mee dhibeen kun madaan ija keerra ture kuni maal si godha ture? Deemuu hin danda'u, gabaa dhaquu hin danda'u, hojii dhaquu hin danda'u, manumatti hin galeera ji'a 3 qulqulluusa. Iji kee inni madaa'ee jiru sunoo sin gubuu sin hoosisu. Na hooskisa na guba. Isaa booddee baxabbaxame addana dhufee asitti naa kadhatamee bishaan gaara araaraatiin nan fayyee. Kuno nama galataa na godhe as na dhaabe waaqayyoon na galateeffadhaa sabni addana jirtani. Egaa guyyaa sana lafa kana dhuftee namni waaqayyo sii kadhatanii bakka teessutti deebitee iddoo teessutti baname iji kee suni. Eddeen taa'utti achi sana dhaqee taa'een achitti ol je'ee gadeedhee bag je'ee banamee asumaan gaafasuma isa jaameeroo asumatti naa baname jiko. Ergasii oo madaan sun ammamitti sirraa qoore? Madaan sun torbee 2 qulqulluu isheetti otoo ooleen buliin naa goge. Namni waaqayyoo maal siin jedhani gaafasii kadhatan asitti? Namni waaqayyo naa kadhatanii qaroon ija kee akka jaamutti seexanni bakka hojiitti si waraantee naan jedhanii naa kadhatani. Torbee 2tti goge madaan saayyuu. Harka keenya walitti tumnee ammallee galata laanna Yesuusiif. Mee manni yaalaa jalqaba yeroo dhatte kana dhibee ija keetii kana falaattamattamii sii kaa'e maal ta'e rammoo siin jedhe? Xabbitaa bichaa naa laatan an biraan naa laatan hin qabani. Xabbitaa ijaa naa laatan ittiin diddiba tokkoyyuu dide. Ammamiif sirra ture akkasittiin? Ji'a 3 qulqulluu ishee as dhufee garuu torbee 2tti hin fayye. Ammallee daballee harka keenya walitti tumnee galata laanna ilma waaqayyo isa jiraataaf.
Egaa waan salphaa miti madaan saamam akka inni namatti hin tolle maal akka inni fakkaatu argitaniittu ija jechuun immoo egaa salphaa miti achi deebitee iji ishee gaafa banamee ilaalee dhufte argitaniittu madaan sun immoo galtee torbee lama guutuu sanatti irraa qooree har'a hin fayitee kunooti galataa fuula keessan dura jirti namaan gototamanii deemuun hin hafee isa ija namaa fayyaatti deebisu ammallee harka keenya walitti tumnee galataaf ililleedhaan Yesuusiif. ወይዘሮ ሎሜ ገርቢ ከፊንጫ ስኳር ፋብሪካ ነው የመጣችው። ወይዘሮ ሎሜ ስራ ቦታ እያለው አይኔን አሳከከኝና የአይን ህመም ጀመረኝ። ከዛም ሐኪም ቤት ሄጄ ታከምኩ። ጠብታ ሰጥተውኝ አደርግበት ነበር፣ ግን መዳን አልቻልኩም። አይኔን በጣም ያመኛል፣ ያሳከከኛል፣ በጣም ቆሰለ፣ መክፈት አልችልም። ለ3 ወር ከቤት ሳልወጣ በዚህ ተሰቃየው። ከዛም ወደ ወልዳ አራራ ወሰዱኝ። እዛ ብሄድ እድናለሁ አልኳቸው። ከዛም ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዩ አዱኛ ቤተክርስቲያን መጡ። የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየም አይንሽን ክፈቺ ሲሉ አይከፈትም፣ የአይኔ ቆብ ተበልቷል በማለት ተስፋ በመቁረጥ ተናገሩ። እግዚአብሔር ግን በነብይ መሰረት ታየ በኩል አልተበላም፣ እንደዚህኛው ይሞላልሻል፣ አንቺ ነፃ ነሽ ብለው ነገሯቸው። ከተጸለየላት በኋላ ወደ ቦታዋ ተመልሳ ብዙም ሳይቆይ እግዚአብሔር አይኗን ከፈተላት። አይኗን ስለከፈተላት በጣም ተደሰተች። ሕዝቡም ሁሉ እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ወደ ቤት ከገቡም በኋላ በ2 ሳምንት ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ አይናቸውን እንደከፈተላቸው በመመስከር እግዚአብሔርን አመስግነዋል። ለፈጣሪያችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። Congregations are celebrating the healing